gargaarsa waaqayyoo jireenya keenya keessatti shaakaluu jedheen haasa'ee ture. Experiences God's power in our life, how we experience jireenya keenya keessatti haala keenya keessatti jireenya akkamittiin humna waaqayyoo shaakalna. Siya tokko humna waaqayyoo hin shaakallu nu rakkisa baay'isnee waaqayyo garuu akka shaakallu barbaadu na waaqayyoo jireenya keenya keessatti haala keenya keessatti akka shaakallu barbaada. Nu shaakalchiisa waaqayyo nu deebisa waaqayyo karaa adda addaa qoromsa keessatti rakkina keessatti gidiraa keessatti waan adda addaa keessatti waaqayyo nu shaakalchiisa. Kanaaf waaqayyo shaakalchiisuu barbaade Abrahaamiin haala kamiin kee jiraachuu dandeessu ta'a. Si'a tokko ol ka'uu keessa gadi bu'uu keessa dhabuu keessa kadhannuuf rakkina keessatti waan adda addaa keessatti yeroo itti waaqayyo akka shaakallu yeroo tokko jira. Yeroo jireenya namni jiraachuu dandeenye keessatti nu gammannee jiraannu haala kamiin keessatti yeroo itti waaqayyo waaqessinu yeroo itti waaqayyo shaakalu barbaada. Kanaaf akkamittiitu yeroo humna waaqayyo shaakalla isa jedhutti qabxii waan arfan tokko waan dubbadhaa yeroo darbe keessatti waan tokko dubbadhee ture. Inni tokkoffaani maalan dubbadhe humna waaqayyo dandeettii waaqayyo jabina waaqayyo diskaawuntii gochuu har'a sun dura jiraatu rakkina keenya keessatti. Waan kamiin keessatti rakkinni keenya hammam yoo guddate gidiraan keenya hammam yoo guddate wanta sammuu namaatii ol wanta ilaalcha namaatii ol yoo ta'e waaqayyo waaqa hundumaa akka ta'u waaqayyo haala sana jijjiiruu kan danda'u waaqayyo waan addaa gochuu kan danda'u haala kamiin keessatti waaqayyo yeroo amanannudha humna waaqayyo shaakaluu kan dandeenye. Si'a tokko tokko yeroo halleluuyaa yeroo rivaayilaalii adda addaa yeroo kaka'umsi jiru yeroo faarfannaa adda addaa ho'utti waaqayyo gargaara halleluuyaa jenna isa kana miti. Haala kamiin keessatti rakkina kamiin keessatti gidiraa kamiin yeroo halleluuyaa jechuu dandeenyudha yeroo tunna waaqayyo shaakalu. Yeroo faarfannu keessatti nutti asii tokko jireenya hafuuraas ta'u jireenya hafuura ta'u inni keenya inni dabaree wal maal jenna gaboola yeroo rivaayivaalii sun haalli sun yeroo darbu keessatti eenyummaan keenya achuma jira rakkinni keenya achuma jira gidiraan keenya achuma jira dhukkubni keenya akkuma jira isa kana keessattitu kan waaqayyo barbaadu gidiraa sana keessatti jechaa aadachaa rakkachaa humna waaqayyo shaakalu waaqayyo waa gochuu danda'a. Abrahaam akkana jedhee egaa waaqayyo dubbadhee yeroo darbe keessatti akkana jedhee waaqayyo an al-shaadaaya an waaqa hundumaa danda'uudha itti jedhee no isitani ma Abrahaam eeyyee haalati kee jirtu cimaa eeyyee gidiraan sitti cimeera keessaalaan karaa adda addaatiin lola qabaachuu dandeessa. Saaraay mucaan qabdu atis mucaan qabdu rakkina qabda eeyyee yaaddoo qabda dhibee qabda sodaa qabda garuu waa tokko beeki Abrahaam an maalidha an waaqa hundumaa danda'uudha itti jedhee obboleessa koo obboleettii koo haalli kee jiru sammuu namaatii ol ta'uu danda'a haalli kee jiru waan baay'ee jiraachuu danda'a gidiraa kee namni hiikuu danda'u ta'a fallisaa doktoroonni hiikuu danda'an beektonni hiikuu danda'an nuusabii keenyaaf maata gochuu hin dandeenyu ta'a waa tokko beekna garuu waaqayyo waaqa hundumaa danda'u waaqayyo haala sana keessatti argamu barbaadu waaqayyo eenyummaa isaa mul'isuu kan barbaadu dandeettii isaa kan mul'isuu kan barbaadu dinqii gochuu isaa kan barbaadu yeroo itti gidiraa keenya rakkina keenya itti dabarsinee kennee immoo kana fakkaatu gaafa jennu waaqayyo gara Abrahaam dhaqee an waaqa hundumaa danda'uudha an el-shaadaay yeroo hundumaa waaqa jiraatu yeroo hundumaa waaqa gochuu danda'u sitti hima rakkina ammatti kee jirtu gidiraa ammatti kee jirtu jaaddootti kee jirtu keessi keenya waan baay'ee qaba rakkina baay'eetu jira biyya kana keessatti. Si'a tokko tokko yeroo ta'e ilaallu rakkina namoota biyya Ameerikaa jiran wal fakkaatu baay'eesse wala caaltu galee caaltu malee rakkina wal fakkaatu qaba namni hundumtuu biilii tokko kaffala waan ta'eedha waan hundumaa hojii adda addaa kaampaanii adda addaa hojjedha waan ta'eedha isinitti fakkaate we are very unique we have a very unique experience in our life. Galiin keenya adda ta'u galii olaanaas gada qabaan we are very unique experience rakkinni keenya ola caalu gada ba'u it's a very unique experience qabnu isa kana keessatti kan gargaaruu danda'u kan tuqee haala isaa jijjiiruu danda'u sabni dhaamuu gochuu kan danda'u eenyu wala waaqayyoon duwwaa isa kana gaa nuufii keenya personally shaakaluu barbaada individually God needs us to experience in His power in our life. Namni akka durraa hunda barbaadu isa tokko rakkina no waaqa gochuu hin danda'u rakkina kee individual rakkina kee si wajjin diinii godhu eenyu wadhaa wajji waaqota waaqa yeroo isaa dhaqiraatee rakkinicha keessaa bilisa baasuu danda'a eenyu dubbadhee inni tokkoffaan
humna waaqayyo haalan danda'amne keessatti waaqa gochuu kan danda'u haalan mijanne keessatti waaqa haala gochuu kan danda'u haala kamii keessatti irreen waaqayyo gochuu kan danda'u waaqayyo hin danda'amu falan qabu waan jedhamu keessatti waaqayyo gochuu kan danda'u Abrahaam isa kanatu shaakaloon jiraata. Are you experiencing the God's power in your life? We do. Siapa kau tahu? Instant time berbahan. Instant biar kita orang instant kita orang masa. It's a very instant. Jadi, wah mana tu pun orang. Dia tengok ke microwave berbahan. The microwave ini is a internal. Jadi microwave berbahan. Jadi ada tu pun orang. Wah, dia pakai. Kerana kita kita orang tu fast. Fast one must drive so fast one by instant coffee, instant malu, instant food danger. Maybe fast kan tahu anda. Itu a very healthy meeting mungkin di sana. Karena what ayo kam jadi rakna kini kisah, kidra kini kisah, ini kini kisah. Apa sih syakal berbar? Ini lama fan, what yang berbar, apa syakal mana what kisah ni? Apa ni? Me kita kan kita ni bisa apa program model bisa. Time sih berarti itu. Abraham nama wagga sagaltami. I am Almighty God. Walk before me and be blameless. Okay. Abraham nama wagga sagaltami sagali. Yerote waaqayyo satti mul'ate ani El Shaddai jechuun waaqayyo isa hundumaa danda'u jechuudha. Balleessaa kan hin qabne ta'e fuula koodura jettee. This is a great one. Ini dalam bapa malida fuula waaqayyo berkemalda. And the blameless before me. It's a very critical. Ini fuula waaqayyo fuula malidi balleessaa kan hin qabne ta'e. Yeroo baay'ee bal'eenni fuula waaqayyoon fuulduratti balleessaa kan hin qabne. What does it mean? Maal jechuudha waaqayyo? Nama fuulduratti balleessaa qabaachuu dandeessaa jira. It can't need in front of him, before him, balleessaa kan hin qabne. Maaliif waaqayyo eessa laala? Laphee keenya laala. Keessa keenya laala. Cubbuu goone gidiraa waan balleessine hundumaa keessa keenya laala. Akka jedhe Daawit keessa dubbatu keessa utuun waaqayyo cubbuun laphee koo keessa jira ta'eeti maal ta'u ture? Waaqayyo naaf hin dhaga'u ture jedha. Afaan Ingiliffaa immoo if God would have seen instant sin instant jechuun maal jedheetu waan tokko ta'e qabate jechuudha. Instant sin qodaan keessa jira tokko advertise gaafa godhan maal jedhu qodaan akkasii maal ta'u kan keenya waan akkasii stainless xurii qaba qodaan keessanii stainless qaba akka warra kaayatti maatee jira in sabuu danda'a waa tokko ta'uu danda'a garuu yeroo miica maal ta'a waash irraa miica qodaan tokko stainless waan qodaan tokkotti miicameetu qodaan tokkotti hojjetamee kuufteetu qodaan tokko natural maalla is easily stained garin isu waan tokko wanta sama wanta hojjetame sana stained ta'eetu itti maxxaneetu achumaatu rakkisa qodicha kanaaf maal irraa isa qodaa sanaaf shiboo barbaadamu shiboon tokko jiru kan isaan maal godhu riganii itti baasu inni maal godha qodicha hin baasa deebi'ee maal ta'a qodicha simmiidha ammas repeat dhageen maal ta'a isa routine ittiin ba'u. Deebis kan inni maal jedhu stained tu ta'e laphee koo keessatti stained tu ta'eeti maal ta'u ture waaqayyo hin dhaga'u ture jedha. God Phaawusin Daawit maal barbaade waaqayyo beektu his heart is stainless. Maal ta'u cubbuun godhu miti. Deebi cubbuun godhu Daawit. Hin godha maal lapheen isaa maali? Stained godhu. Itu realistic debit daqiiqaa haqan min diratu maal godha laphee isaa wash away. That God need that kind of effort. Laphee akkasii barbaada. Laphee repeating waa'ee cubbuu waa'ee gidiraa waa'ee masana keessa dhiphatee itti dhiphatu wal'aasoo qabu waaqayyo. Oh waaqa onnee akkasii waaqa dhuunfaa. Egaa waaqayyo fuula blameless yommuu ta'an keessatti we God need as stainless heart. Cubbuu goona
cubbuu goona sanatti maal goona hin dogoggorta cubbuu godhaan jechaa jiru dogoggora gaafa goonu maal goona qalbii diddiirranna if we have steadiness heart yeroo sana keessatti waaqni Yesuus maal godha cubbuutti qulqulleessa namoota dogoggoruu itti dhukkumatti rakkin cubbuu dhiifama gochuun jira bukaan dhaqee isaan kennu that means it's steadiness heart let insaan steadiness aqudasa maashiniin aan soofamee baafu sana jechuudha yeroo hundumaa waa'ee sanaati yeroo hundumaa waa'ee rakkin sanaati yeroo hundumaa jireenya keenya keessatti isa kana maaliif waan obboleessa keenya gadi gaddisiifne keetti laphee keenya steeti ga'ee gaafa hafu isa kana barbaada bineelda jechuun isa kana barbaada waaqee laphee dhiifama laphee waaqayyo kan cubbuu isaa godhe dhiisu laphee freedom itti waaqee fudhate nama fuulduratti hin jenni maal jira it is before me na fuulduratti yaa maal bilifaa na fuulduratti maal ta'e balleessaa kan hin qabne ta'e lukaa jettu balleessaa kan hin qabne waaqayyo fuulduratti maaliif isin fakkaate namni balleessaa hin qabu jechuu dandeessa namni laafa amma balleessa asuma laafa dhaabbadhee jiru aangilee gaddaatiin balleessaa kophaa jedhamuu dandeessu blameless I'm very full of blameless akkasiin taasee akkasii dubbate differenteessa gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa akka jedhe gooftaa Yesuus mataa kasaati Yohaannis yeroo inni marga daamuu nyaachaa ture yeroo inni Yohaannis nyaachaa ture maal jechaa ture jedhe nageenyi seexana inni maalidha ekiraadhaa jettanii ilmi namaa morfee maal ta'e isinii wajjin nyaate isaan maal jettanii albaadheessa jettanii ilaala isa nyaata nyaatanis dubbii isa nyaata nyaatanis dubbii maaliif namni jireenya isaa keessa bineeldi namarraa arguu sun dandeessa waan barbaadan bineeldi ga'uu barbaade isa dhaabbate bineeldi barbaade kana godhee kana dubbate kana haasee akkas dhaabbate akkas godhee bineeldi gochuudhaaf amma garuu nama fuulduratti sun ta'e waaqayyoon fuulduratti adjastanii waan nama fuulduratti nama qulqullaa'aa jedhanii dhiiru namni waa'ee namaa yeroo hundumaa namni waan baay'ee qaba namni rakkina baay'ee qaba yeroo baay'een namoonni keessi kennu waan firii qabatu maleessa obboleessa boonatti gaddeeni hin tajaajilu jedhamu osoo tokko filosoofii kasinaan galu keessi kee garuu obboleessaatti gaddee jiraata hin tajaajilu keessi kee malleessitee ta'e cubbusaatti gama jiraata jiraatan namicha gaddisitti gaddee jiru sana kennaa soofi ati fuula waaqorti nagaa qabaannaa waaqayyo kan nasnoo nagaatu keessi koo waaqayyo wajjin freedom qabaatu we have freedom with Jesus Christ freedom qabaatu kanaaf maal jedhe Phaawulos gooftaa Yesuus waaqayyo maal jedhani fuula fuulduratti maal ta'e balleessaa kan qabaatu yeroo sana egaa waaqoo dhagaa das ni kana jedhe inni deemu daawwitin akka jedhe daawwitin akka jedhe utuu waaqayyo cubbuu dhokkataa laphee wajjin argeera jiraate Paasaa Daawit jaatamii saddeet utuu waaqayyo argeera ta'eeti ati jaatamii saddeet fakkaata mee ibsitu jaatamii saddeet ati waaqayyo gooftaan achi jiraachuudhaaf warra booji'aman fudhatte jaatamii saddeet ani hamaa gochuu garaa gochuutu yaadeera ta'e gooftichi matumaa ani dhaggeeffatu ture hamaa gochuutu garaa gochuu yaadeera ingilifi garuu steen cubbuun steen ta'e garaa keessi yoo jiraatu afaan biraa ta'uu danda'a waaqni maal ta'u ture anaa hin dhaga'u ture God looked our heart keessa keenya yaada keenya kanaaf ni tokkoffaan maal gochuudha waaqayyo humna waaqa shaakaluuf ni tokkoffaan maali humni waaqayyo akka danda'u rakkina keenyaa gidiraa keenyaa dhibee keenyaa sodaa keenyaa isa namni hin dandeenye ol waaqayyo akka ta'e yeroo agarru keessattuu humna waaqayyo shaakaluu jalqabe inni lammaffaan fuula waaqayyo wanta afur qulqulluu keessa keenya miidhu wanta afur qulqulluu yakkeetta cubboo jetteetta dogoggorteetta irraa deebii nuni barakatti deemuu nama akkas cubboo irraa deebii yaa ta'e yoo filadhuun Dulu pada segi akhirnya,
Raajin tu betul sih inceta, raajin tu betul sih ta, ingkabata, kau nak kasih tahu at dogo korte ta, dewi raajin tu betul, log ta yang dia lagi, ande, mari, apur kulur kisah mata sahaja ukuran, wan asun maket nama sabila dogo korte ta, pun sering dewi. Jadi tasarruf berestan pula. Ini saya dapat cuma ini saya dapat ini cuma bayar sekitar ada. Nawat jindi, wapis. Jindi ni, nawat jindi makan tak ada. Dia ni, ini bisik bos, semua bisa. Semua, I am Almighty God. Walk before me. Blameless before me. Abraham nama wakil sekali sekali. Yeroo ta'etti Waaqayyo isatti mul'atan Elshaadaayidha. Elshaadaay jechuun Waaqayyo isa hundumaa danda'u jechuudha. Balleessaa kan hin qabne ta'e fuula koo dura deddeebi'i. Fuula koo dura deddeebi'i. Ingiliffisa fuula koo dura deddeebi'i. Tokkoffaa balleessaa kan hin qabne ta'eeti. Ani Elshaadaayidha. Ani Waaqa hundumaa danda'udha. Kanaaf kan tokkoffaan maalidha? Namoota fuula duratti balleessaa kan hin qabne ta'e. Nama fuulduratti hin ta'e. Don't waste your time nama fuulduratti nama gaarii gammachiisa jettee hiyyaadin hin dhiphatin. Inni barbaadu Waaqayyo fuula keessatti immoo nama balleessaan qabate lapheen fuula koo nama qajeelaa lammaffaan ana wajjin deemi. It's a very critical. Walking, wishing, yoo wajjin ana wajjin. Nama biraa wajjin ana wajjin deddeebi. Manaa kee wajjin deddeebi. Akka ana wajjin deddeebi. Namoonni bacaa qulqulluu keessatti baay'een isaanii Waaqayyo wajjin deddeebi'u. Isaan kan warra kennuu bara isaan warra gaa'eera erga Waaqayyo wajjin deddeebi'e Waaqayyo isa mutate sagalee Waaqayyo. Nama tokko yeroo Waaqayyo wajjin deemu qoromsa sana keessattuu Waaqayyo haaluma qoromsa sana keessatti haala mijeessa. Si'a tokko butee keessaa baasa. Rakkina sana keessaa baasa. Dhibee sana keessaa baasa. Yaaddoo sana keessaa baasa. Sodaa sana keessaa baasa yeroo Waaqayyo wajjin deddeebi'e. Siya tokko mo rakkina cuma keessatti Waaqayyo haala mijeessa. Nu haalaadha. Nu hammaalte rakkina ture nu haa keessa. Nu haan Waaqayyo wajjin deddeebi'a ture. It's a very crude population is crude kan ta'e population xamaamaa sana waan jirfaatin. Xamaamaatti hundi seeramu keessatti yeroo namni wanti qajeelaan taane qajeelaa jedhamee yaadamu keessatti yeroo wanti hundumtuu haalli addunyaa guutummaan yeroo itti fuudhaa bitee keessatti haala hin mijanne keessatti haala rakkisaa sana keessatti haala rakkisaa sana keessatti Jesse Waaq was that. Haala naannoo sana wajjin jiraatan dubbiin eessumaa wajjin deddeebiin dubbii eessuma qabaachuu danda'u waan ta'eef dubbiin eessumoonni isaanii firoonni isaanii meebii akka isaanitti deeman yaada Waaqota irra ta'uu danda'a. Individual in a very troubled time he walked with God. Waaqayyo nama haala kamiin keessatti isa duwwaa wajjin deemu Waaqummaa. Waaqayyo nama akkasii barbaada isaa wajjin akka deemu barbaada. Kanaaf Nohini, Henokini, hin butate Waaqayyo. Nohini immoo Waaqayyo haala mijeesse haala sana keessatti gidiraa sana keessatti maal godheeni markaba qopheessi. Amma ati fuula koratti maal argatteetta? Surraa argatteetta, ajjaan argatteetta, ati fuula koratti fudhatama qabdeetta. Haala rakkisaa kana keessatti sin baasa. Garuu akka irratti baasu immoo I need your effort. I need your energy. Ilaala siya tokko yeroo Waaqayyo wajjin deemu smoothly. Adagaatu Waaqayyo wajjin wanta deemu waan hundumtuu smoothly fakkaata. Akkasumatti it's a very challenge. Eegale polisii dubbise. Fannoo kee maal ta'eef baaduu duukaa deemte. Why is that cross? What are you saying? Fannoo isa Yesuus fannootti fannifamu sana baatee sana gara kaayuu ture. Atis fannoo sana baatee sana ta'a. Rakkinuma keessatti itti maxxanfatu. Rakkina keetti fannisuudhaaf rakkina keetti baatee itti bal'ifamuu qabu sana keessa. Kana Waaqayyo wajjin wanta deemeef Waaqayyo experience jedhu maal godhe hirree barbaachisa dhaqiitii muka akkasii irraa muudee kana godhi kana fakkaata we never have any experience in engineering waan barate qabu nohaan wanta kana tokko qabu mana barumsaa bare tokko qabu garuu haala maal Waaqayyo butee maqilleessi kee qoochotti kan barsiisu Waaqayyo hin danda'u Waaqayyo jechuudha hin danda'u qulloota hin godha warra isaan barbaachisan waaqa fuudhee gara garaa tolbaasuu hin danda'u hin danda'a garuu he did the effort akka Waaqayyo barbaadu isa akkasiiti Waaqayyo waliin gowwoomsinu Waaqayyo
gave us something we need to do. What going on? What going to associate with no partnership with whom Nasagas irresagas. Mani almu conta cá quem me teve assim, será que me sabe que Daniel do Guarda como se diz. Isso me ajuda a saber. Nenhada mas uma leite do lugar intentionally is very stressful. Go legal. Kana no jindi. Humna wa ko shakalu. Irre wa ko shakalu. To ko family wa kai wa ko to kala no. God has a power. God has authority. God can change our circumstance. Your circumstance. Halat kedu jiru hinden dawa. Lemon fula sabat matawla ban esa kanin kametaw. Amma ndé de la barash amma this grego channel no fulat ban esa ka manawra namagari ban esa kanin ta chu ndena chu komte. It's good. Girl, you never be perfect in front of people. Never ever. Nama fulrati namni kajiran to ko sinjiru namni nama fulrati ma to sinjiru. Perfect to ko sinjiru. Man ko jettan isma asan jalat bonmo garisin musa. Isma garisin musa bonmo all sinkas. Isma sinamata sindarbara. Isma sindarbara mo ni sinamata. Idire the human heart is fragile. It goes with a condition. Halal girl without any condition, unconditional support came only from our Heavenly Father. So kana wa siya ko nami gumudan din babasa gumudan din girl when they come face amantiwa kayo di kawachu amantiwa kayo di debu yero kan sa ko the only work an individually go ta jadila erga fina wa kiti individually fatas garbu lawa abada wa dikka every malika filled with the Holy Spirit continuously. You know what about kulungu tam? You know what about kulungu tam? Isa wala pa daw. Abraham imagine wa kay imagine he si wajine bisa no longer you'll be called Abraham. Kalau boleh Abraham dia wa man toti. Kalau boleh maka angke Abraham dia abana mu maka abana mo ba Yesus bola. Kana mo si wajine mo akati wa tung ka ba. Kana mo akati bayi tung bola. Isa kana mo is our established covenant, everlasting covenant. Everlasting covenant is not the start everlasting, the continuation. Gara-gara suwa kayo siwa jinjira. Wan abot afu kulun ang gutam ni afu sakana yoro jiru kaya afu kulun anjiro jiren influence afu kulun kaya gutam. Yari wan okay gra. Kesa kaya afu kaya ko siya ko afu kulun continuation osin jugeti. Afana rai for lila gawin mo kaya afu kulun gutam afana rai. I'm not believe that's theology. Justru rogar cukup je. Afu kulun gutam afana rai sabdunte akan understand goti. Case gratu being influence of the Holy Spirit. Hata wa kullu yoto afro kullu ngutamu sio to ko afana ayo banne afana rasa we need to continue to speak aso ko jira sio to ko ni bye bye to jira bye kini mo hana jaga kene wagga kale nas ni mo jira tulen ni bye kini mo malo kale afana ra malo jenne mo ufu yubisu denda kana mi jireni afu rasa ke we need to be refined. Malira waldake in general waldake maliru yemen ni akat conference mal bana ke fate mal revival conference takaru ko ni ayo du ada conference menqaat revival juni kakaso mato then there is no guarantee can go back to the same. Amma tak tega kas, no tak ada. Mendekat asal menino, mendekat no observe kanyan vertigo. It's continuously. Mana bawa ke?
revival in the revive the revive all the time. Revive afana na yo ndu mata ulo jira ta. You know ma revive ulo jira. Revival conference wa gata to ko president revive ni tani wachne wal wachsi well bone. And the next week we are not there and again we need to revive. No. God doesn't need that one. Revival ni kan barbaru. Makina hasu me to makina be ne chabila. Rani ko makina ammas galam ka ka nalgotu rani. Is a routine kasi nito. We need an siwa. Siwa jimalanta an siwa jim. Oh, wa kayo ka ba kasi no racha. After every single day, after revival day, wa revival kan sojo. Iruhun makakaw. Revival iruhun ma dalam iruhun makakaw. Iruhun ma hujukira jammat wa kan wa gargar. Kana sine bisa. I'm continuously blessing you. This blessing everlasting covenant is not a promise. It's not a promise. It's a huge difference promise and covenant. Covenant thing, one but promise is conditional. However, can that covenant thing though, what I know is about the visa about. Kana any alpha session of farming which we need to understand our weakness. You know why I'm perfect in general. We are so perfect. Dugo kurang kan, dugo kurang berdesan kan, berdesan kan ku negar. Wajib kena ini, ucap aku kerja mana ini? Akiti, mana ini saya ayu orang berdesan tu piti kucing itu. Makiti, amma karena suatu jenis kalau apa, malu kerana ni, agna, apa, syalafat sel malu ni, overrak tu. Ini yang roda, nanti God doesn't like. Akan ini waktu jalan ni berbadan lagi masuk. Akan ini waktu bukan sana berbadan berbadan. Ingat lupa dia. Nak abang pun ni, aku nak abang bukan buat ni. Isa kisah kenyat tidak our heart. Mikir mana isi ingat lupa dia pun bisa mias kisah. Let kisah malu aja. Ya ada kisah malu. Anak abang aja. Termiasa afro-afro. Anak abada. Isa ini pun juga. Dugo kura ke mari dah what is my weakness? That be ko mari dugo kura ni. Do I have a weakness? Of course I have a weakness. And then I'm not a full person. And mama ko you narra wanda ko ni. Always there am. Focus na daba ka na kesa ma tu to. Wanti gari indo wuje. Ket mari ko tunali da daba mo. Hammare da ame. Fula waka waktu nama kerja tu. Fula waka tu blend itu. Oh blend sama kerja yang te kami dia waktu itu. Am continue lagi. Isi mi era yang te isi mi era jadi. That's God what he did. Blend us. Karena bas bis. Ternyata berapa? I think berapa. Isin yang mota Yehuda, isinis ya warga Yerusalem kisah jeratani. Ana waaqayyo keessaniif addaan of baasa warri waan hamaa hojjetan qola yaada garaa keessanii haguugu ofirraa kutaa kana achi eekamsi koo akka ibiddaa boba'ee isin hin fixa wanti isa dhaamsuu danda'us hin jiru jedhe ilaala eekamsa jira qooda laphee keessa haguuge yaada qalbii keessa haguuge maal godhaa ofirraa baasa. In the last one Bagaimana Jaffa? Wahai nawa ko siya na umami ko nila hala energi kenya ko siya energi kenya hala natin akan ko yung mga nano kenya wati yung mga tumalura nawa kayo to gabas natin we just creating lang nawa kayo to ano creating dia utama ewan makansa Ishmael, full of the two mate. Gerate enggak, ni berbadu, cabra masa, cabra. No, wow, wow, what did Muchacha? Gava ke mas Abraham, Marinda. He didn't call Naman, Abraham. Kalau baik adalah mukis, akan apa berfaham. Ya Abraham pulasa, gadi godi fati, inkol. Ofisas jasa wagga dibba mucaan indala tafi sarai she wagga sadal tamammo mucaan desi je
jedhee Abrahaam si waaqayyo ilma Ismaa'eel illee utuma fuula fudhatti jiraachuu danda'e jedhe garuu jedheeni waaqayyoon immoo deebisee waaw haadha manaa kee Saaraa ilma si godhata atis maqaasaa Isqee jettee moggaafta anka kuukoo kakuusha booddeedhaaf sanyii keessa barbaraatiinis immoo nan jabeessaa waaqayyo no waaw jedhe maaliif dulloomneera haalli hundumtuu nu dulloomseera Saaraan haalli Saaraa mucaan agarsiisu haalli koo mucaan argisiisu haala kee miti waaqa kan barbaadu waaqa irreessaa barbaada haala ilaaltu baay'ee rakkisaa haala tattaatu hin mijatu haala ilaaltu siif falan qabu haala ilaaltu rakkinaan guutuudha haala ilaaltu dhiphinaan guutuudha it is fact it's not true sini gara it's fact fact miti dulloomaa miti Saaraan dulloomtu miti Abraham sallallahu it is fact but it is not true rakkinni kee fact ta'uu danda'a rakkinni kee qabatama danda'u but it is not true there is a power who can change that circumstance there is a power who bring a new things there is a power who can bring new life there is a power who can bring change the circumstance who make miracle who change things hallelujah amen hallelujah God is power than your circumstance. God is power than your problem. God is power than your sickness. God is power than what you have. God can change instantly. Second is your Malakal Hindi Jiro. Hindi Jiro. Ilaraja Pamata Laraja. Cuma Nawaki wanti. Hal Saaraa jettuun akkasii mucaa godhattuuf ni yaama. Haala biraa haalli keetti mucaa kan ni yaama. Kanas jechuudha. Suushi Abrahaam waan tokko qaba ebeetu sun argisiisa kaase yeroo Abrahaam depressed fuudhee raata gara bishaan bira maatti geesse. Gara lagaatti geesse sanyii keessa cabbii kanaan maal godha akka shawaa kanaa maal godha. Ashabaan taphachaa oola natti fakkaata. Oo sanyiin koo akkasii gaafa natti galu Saaraan si wanni kan nafaas ishee banaa daara ishee Saaraa ishee dulloomtu. Maaliif ija Saaroo laala yeroo sarkaan isaas irra laala dullatti ishee. Ammas immoo waan gadi baasamu maal dira keenya fuudhee moo meedhaan mee hojii kanatti kana ilaala sanyii kee keessa baay'ee jira illakkaa inni hallelujah jawaan bakka Kuma lo bayi balik tu. Haleluya ilinje. Haleluya tak ada dia kan. Moga makan mu. Yonar. Sarana kan betul. Ulfok dia kan. Letin sendiri. Kenapa? Siapa kau tahu anti warga kalau nama dia? Kan. Aku malah kini kayak gitu tuh apa? Amin jeramin. Amin. I love you Lord. We need to experience